Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya taateewwan dinqisiisoo fi ajaa'ibsiisoo tibbana addunyaa teenya irratti mudatan gurraan isiniin ga'uu kunoo jalqabee jira. Sagantichaa waliin nan biraa jamaanii fi anis asaantii mudassire hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turaan afeerraa teenyatan kabajaati. Meeshaan namoota du'an waliin itti haasayan uumamuu saayinsistoonni beeksisan. Namoota hedduu jaalannuu fi bakka nuuf bu'uu hin dandeenye du'aan of biraa dhabuun gadda yeroo dheeraa fi cimaa ta'uu nuuf dhiisuun isaa hin hafu. Yaadannoo gaarii nama sanii wajjin qabnu yaadachaa jiraachuu malee filannoo biraan qabnu turre. Ogeeyyoonni artificial intelligence garuu maaliif yaadannoo qofaa waliin jiraatan nama isin jalaa du'ee lubbuun akka jirutti akka isinitti dhagahamu godhuu dandeenya. Isaanii waliin haasa'uullee ni dandeessanii nuun jechaa jiran. Meeshaan namoota du'an waliin haasa'uuf nama dandeessisu kun sagalee fi amala namoota du'anii hedduu kan qabu diijitaal kooppii ilma namaa akka taheettu himama. Ogeeyyoonni fayyaa akka jedhanitti garuu nama du'e waliin haasa'uu miidhaa xiinsammuu fiduu danda'a waan ta'eef sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jedhan. Akka qorannoo yuunivarsiitii Queen's agarsiisutti suuraa ergaalee sagalee fi viidiyoo namoota du'anii miidiyaa hawaasaa adda addaa irraa fuudhameeti walitti qindeeffamaa jira. Teknooloojiin sammuu namtolchee kun namoota du'an waliin haasa'uun akka dandahamu himuu isaa duratti bara 2020 takkatti maarsariitiin My Heritage jedhamu tajaajila suuraa namoota du'anii gara viidiyootiin jijjiiruu jalqabuun isaa ni yaadatama. Chaayinaa, Ameerikaa fi Jaappaan teknooloojii aduutiin wal dorgomaa akka jiran ibsame. Jaappaan teknooloojii kana dursitee addunyatti beeksisuuf doolaara biliyoona 7 ramaduun ishii beeksiftee jirti. Lafa teenyaaf oowwa kennuudhaan tan beekamtu aduun biyyoonni hedduun adurraa humna ifaa maddisiisuu fi itti fayyadamaa kan jiran yeroo ta'u amma immoo teknooloojiin dabalataa fayyadamuuf yaaliin taasifamaa jira. Akka gabaasanii Eeshiyaatti teknooloojii haarawni kun bara 2015 irraa eegalee teknooloojii haada malee fayyadamuudhaan anniisaa aduu guutuu adurraa gara lafaatti dabarsuudhaaf yaalamaa jira. Qorannoon lammaffaan immoo bara 2018 hojiirra kan oole yeroo ta'u biyyoonni kunneen bara 2025tti teknooloojii kana dhugoomsuuf dorgommii keessa akka jiran gabaasa kana keessatti eeramee jira. Jaappaan ga'umsa teknooloojii kanaatiif doolaara biliyoona 7 ramaddee waggaa 2 keessatti humna aduu guutummaan guututti fayyadamuun humna ifaa maddisiisuuf karoorfattee jirti. Biyyi dorgomtuun biraa Chaayinaan immoo carraaqqii guddaa keessa akka jirtu kan himamu yeroo ta'u yeroo duumessaa fi halkanillee anniisaa aduu guutumatti fayyadamuudhaan humna ifaa maddisiisuuf yaalii isa dhumarraa akka jirtu beeksiftee jirti. Biyyi teknooloojii kanaan dorgomtuu taate tan biraa Ameerikaadha. Instituutiin teknooloojii Kaalifoorniyaa teknooloojii waayirlasaa anniisaan guutuu adurraa argamu gara anniisaa elektirikiitti jijjiiree anniisa gara lafatti erguu danda'u erga yaalii jalqabee waggaa 2 dabree jira. Gamtaan Awurooppaa dorgommii teknooloojii kanarratti orraafatee kan hirmaate yeroo ta'u eebila dabre dhaabbilee teknooloojii hawaa 2 waliin piroojaktoota humna aduu maddisiisuu hojjechuuf waliigaltee mallatteessee jira. Qorannoon akka ibsetti yeroo dhihoo as miirri aarii dhiirota caalaa dubartoota irratti hammaachaa dhufuun mirkanaa'e. Gabaasni waggaa dhaabbanni Gaalup jedhamuun bahee akka ibsutti dubartoonni walumaa galatti addunyaa mararratti waggoota 10 dabran keessatti aariin isaanii dabalaa dhufee jira. Waggaan qorannoon kun biyyoota 150 ol keessatti namoota 120 ol waliin gaafii fi deebii taasisuun guyyaa san duraa miirri akkamii akka itti dhagahamee jiruu fi gaafii biroo gaafata. Miira neegatiivii keessumaa kan akka aarii, gadda, dhiphinaa fi yaaddoo yeroo laalu dhiirota caalaa dubartoonni miira kana qabaachuudha himu. Qorannoon BBC'n taasise akka mul'isatti ammoo bara 2012 dhiirota caalaa dubartootaatu miira gaddaa fi miira dhiphinaa qabaachuu hima. Ta'us miirri koorniyaa lamaanii dabalaa deemee jira. Wanni nama ajaa'ibsiisu immoo bara 2012tti koorniyaan lamaan miirri aarii fi dhiphuu sadarkaa wal fakkaatarra ture. Waggaa 9 booda dubartoonni garaagarummaa parsantaa 6tiin dhiirota caalaa aarii fi dhiphuun itti dhagahamuu jalqabe. Qorannoon bara 2020tti abbaa manaa fi haadha manaa Ingilaandii 5,000 ta'an irratti dhaabbata qorannoo fiiskaaliin taasifameen haadholii yeroo kanatti abbootii caalaa itti gaafatamummaa mana keessaa fudhatanii jiran. Biyyoota tokko tokkotti adda addummaan sadarkaa miira aarii dubartootaa fi dhiirota jidduu jiru sadarkaa waliigalaa addunyaarraa kan caaludha. Bara 2021tti garaagarummaan Kamboodiyaa keessa ture parsantii 17 yeroo ta'u Indiyaa fi Paakistaan keessatti ammoo parsantii 12 ture. Booliiviyaa fi Ikwaador keessatti dubartoota gaafataman keessaa walakkaa kan ta'an miira gaddaa keessaa akka turan himanii jiran. Kun kan dhiirotarraa parsantii 15 caala. Biyyoota kunneen keessatti dubartoonni dhiirota caalaa miira hamaa itti dhagahamu gabaasuun isaanii bara 2012 irraa eegalee heddummaatee jira. Biyyoota hedduu keessatti wanni kun hammaachaa jira fakkaata. Gabaasni kan BBC'ti.
Dargaggoon lammii Arjentiinaa tokko wallisaa hedduu dinqisiifatu fakkaachuuf yeroo 40 yaalii baqeessanii hodhuu qaama isarratti gaggeesse. Wallisaan dargaggoon kun fakkaachuuf yaalii godhee urjiin pop Riikii Maartiin namoota addunyaa babbareedoo 100 ta'an keessaa tokko ta'uutu dubbatama. Riikii Maartiin wallistoota addunyaa kanaa keessattuu Ameerikaa kaabaa fi kibbatti hedduu jaalataman keessaa tokko. Lammiin Arjentiinaa Faan Maarinoo deeggaraa wallisaa kanaa akka ta'e kan himamu immoo sababa baqeessanii hodhuu isa fakkaachuuf godheen xiyyeeffannaa guddaa addunyaarratti argatee jira. Maarinoon kutaalee qaama uumamaa isaa baqeessanii hodhuudhaan Riikii Maartiin fakkaachuuf waggootaaf akka yaalaa tures ibsee jira. Hanga ammatti ija, hidhii, areedaa fi kutaalee qaama isaa biroo kan balleesse yeroo ta'u kun hundi garuu wallisaa Maartiin fakkaachuuf carraaqqii inni godheedha. Dargaggoon kun wanni ani hojjedhee dogongoraa akka ta'een hin beekaa dargaggoonni biroo jireenya kiyyarraa barachuu qaban jechuudhaan dhaamsa dabarsuu isaa ODT Seentiraal gabaasee jira. Ayirlaand namoota gara odola ishii dhufanii jiraataniif yuuroo 80,000 akka kafaltu beeksiste. Biyyoonni Awurooppaa yeroo irraa gara yerootti baay'inni uummataa hir'achuu hordofee lammiileen isaanii daa'ima akka godhataniif kaka'umsa adda addaa kennaa jiran. Amma immoo Ayirlaandii maammata haarawaa odola ishii namni irra hin jiraanne namootaan guutuu ibsitee jirti. Akka karoora haarawaa Ayirlaandii odola kana jiraattotaan guutuuf qabattetti badhaasa maallaqaa guddaa qopheessitee jirti. Nama gara odola kanneen itti qajeeluuf yuuroo 80,000 akka kennitu ibsamee jira. Odolaawwan namni irra hin jiraanne 30 kan qabdu Ayirlaand jiraattota ishirra jiraatan dhabdee gara gammoojjitti jijjiiramaa akka jirtu himama. Kana booda immoo namoota gara odolaawwan kanaa deemanii jiraatan dabaluudhaaf karoorri haarawni bahee akka jiru Yuuroo Niwus gabaasee jira. Haaluma wal fakkaatuun mootummoonni Ispeen, Xaaliyaanii fi Fiinlaand biyyoota lammiiwwan isaanii akka ilmaan dhalaniif gara magaalota baadiyyaatti galanii kennaa maallaqa adda addaa qopheessan keessaa biyyoota dureedha. Tiwiitarri tajaajila bilbila sagalee fi viidiyoo bilbiluu dandeessisuu yaalaa akka jiru ibsee jira. Dhiibbaa cimaa dorgomtoota isaa jala kan jiru Tiwiitarri damee miidiyaa hawaasaa addunyaarratti dhiibbaa uumee itti fufuu barbaada. Fayyadamtoonni dhaabbata Tiwiitaraa akka jedhanitti tajaajila sagalee fi viidiyoodhaan bilbiluu dandeessisuu yaalii godhaa akka jiru dubbatan. Tiwiitarri tajaajila kana yeroo hojiirra oolchutti akkaataa namoonni Tiwiitara itti fayyadaman jijjiiruu dabalatee rakkoolee hedduu akka isaan mudatan himama. Dhiyeenya kana dhaabbata guddaa Instagiraamii fi Feesbuukii kan ta'e Meettaan Maark Zuugarbarg miidiyaa hawaasaa Tiriirs jedhamu kan tajaajila dhiheenya Tiwiitaraaf qabu jalqabee jira. Instagiraam waliin hidhata kan qabu Tiriirs hanga kaleessaatti maamiltoota miliyoona 30 horachuu isaa Meettaan beeksisee jira. Tiriirs dhufuun Tiwiitara biratti hin jaalatamne. Tiwiitarri Meettaan hojjettoota duraanii iccitii Tiwiitaraa beekan qacare jechuun himata. Tiwiitarri mirga qabeenya kalaqa sammuu isaa kabachiisuuf akka sosso'uu karaa abukaattoo isaatiin beeksisee jira. Turkiin xayyaara xiqqaa tajaajila taaksiitiif oolu hojjette. Teknooloojiiwwan haarawaa gama industirii aviyeeshiniitiin addunyatti beeksisuudhaan tan beekamtu Turkiyaan xayyaara xiqqaa akka taaksii tajaajilu oomishuu ishee beeksifte. Xayyaarri xiqqaan T200 jedhamu kun balalii yaalii isaa xumuree jira jedhame. Xayyaarichi bara kanaa hayyamni balalii yoo kennameef bara dhufurraa eegalee gabaa addunyaatiif akka dhiyaatus himame. Akka gabaasa Anaadoolutti xayyaarri kun dhaabbata Uksaan Aviyeeshin Kaampaanii jedhamuun kan hojjetame yeroo ta'u waggoota afran dabraniif balalii oomishaa fi yaalii gaggeessaa ture jira. Xayyaarri taaksii xiqqaan ulfaatinni kiloogiraama 430 qabu kun bara 2023tti hayyama balalii akka argatus eeramee jira. Dhaabbatichi bara 2024 irraa eegalee bal'inaan oomishamee gabaa idil addunyaatiif akka dhiyaatu beeksisee jira. Xayyaarri xiqqaan tajaajila taaksiin kan jedhame kun qonnaa fi leenjii balaliinsaatiifis ni oolaa jedhame. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya irraaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya taateewwan tibbanaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.